Waldaan duuka bu'ootaa Hurtuu Harargee lixatti damee Bookeedha. Hundeeffama isaa waggaa sadaffaa sababeeffachuudhaan kitaabotaawwan afaan Oromootti gama waldaa duuka bu'ootaatiin hiikaman kitaabotaawwan baay'ee isaaniidha. Kennaa gochuudhaan mana qulqulluu Gabrielii magaalaa Bookee keessatti argamuuf kennaawwan gochuudhaan isaaniif tola ooltummaa oolee jira. Egaa hojii kana qofa osoo hin taane gama waldaa duuka bu'ootaatiin hojiiwwan baay'ee akka godina kanatti hojjetamaa jiran keessaa kan damee Bookee irratti argamu hojiiwwan boonsaa gaggaarii akka hojjechaa jirus itti gaafatamaa waldaa duuka bu'ootaa damee Bookeedhaa akkana jechuudhaan miidiyaa keenya beektuufiidhaaf yaada isaanii kennanii jiru. Maqaan koo Barsiisaa Kaasee jedhama. Akka ana Harargeettaa keessatti Bookeetti waldaa duuka bu'ootaa walitti qabaadha. Hojiilee as keessatti hojjechaa jirru kallattiidhaan waldaan duuka bu'ootaa kaayyoon isaa maali? Akkasumas immoo ergamni isaa maali? Mul'anni isaa maali kan jedhu irratti bu'uureeffannee namoota ala jiran gara mana amantaa deebisuudhaan keessattuu warra amantaa jijjiiratanii duraan turan Pirootestaantarraa lama akkasumas immoo Musliimotarraa namoota sadii waaqeffatarraa nama torba deebisuudhaan gara nama 12tti gara mana amantaa deebisnee jirra jechuudha. Dabalataan immoo mana amantaa keessatti hojiilee keessattuu karaa afaan Oromootiin gaggeeffamu hojiilee hojjechaa jirra. Inni dura lallaba mana amantaa keessatti torbee keessa guyyaa 2 akka gaggeeffamu. Dabalataan immoo kadhannaa Maariyaamii torbee keessa guyyaa 2 akka gaggeeffamu. Akkasumas immoo sagantaa gara fuulduratti qabannee dhiyaa jirru sagantaa qiddaasiin akka gaggeeffamudha. Sagantaa qiddaasii gaggeeffamu kanatti mana amantaa wajjin waliigallee isaanis kitaabota jiran bitatanii haafan immoo nutti manii turanii kitaabota haafan immoo kitaaba 6 guyyaadhaan tana binnee mana amantaaf gadi taasifnee jirra. Gara fuulduratti immoo Waaqayyoon jedhee mana amantaa kana keessatti damee Bookee keessatti warra sabakaa gu'aa wajjin waliigaluudhaan torbee tokko afaan Oromootiin sirna qiddaasii akka gaggeeffamu, torbee tokko immoo sirna Amaariffaatiin sirni qiddaasii akka gaggeeffamu mariin taasifamee xumuramee jira jechuudha. Itti gaafatamaan bulchaa mana amantichaas kennaa gara waldaa duuka bu'ootaan kennameefis baay'ee galateeffatanii jiru. Akkasuma immoo hojiiwwan waldaan duuka bu'ootaa kana boodatti hojjetutti cinaa dhaabbatanii akka deeggaran akkasuma immoo wanta inni isaan irraa barbaadus akka guutaniifis asumaan waadaa galaniif jiru. በዛሬው ዕለት በ2016 ዓ.ም በቦኬ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤል ወይም በቦኬ ኦዳ ቡልቱም ወረዳ ቤተ ክህነት ስር በሚገኘው ቦኬ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ወልዳ ዱከ ቡኦታ ወይም ፈለገ ሐዋርያት የሆኑ ማህበርተኞች በመገኘት ክርስትና የአይነትን ሳይሆን ክርስትና የልብስ ህይወትን ሳይሆን ክርስትና የህይወትን አስተምረው በበጎ ምግባርና በጥንግግር ለቀጣይ ጥሩ ትውልድን ለማፍራት ያደረጉት ታላቅ አስተዋጽኦ ጭምርም አለ። በዚህ እናመሰግናቸዋለን። እጅግ ደስ ይላል። ከምንም በላይ የምናደንቃቸው የምናመሰግናቸው ናቸው። ምክንያቱም የተለያዩ የሰው ህይወት ወይም የክርስትና አይነቶች አሉ። ክርስትና የአይነት ክርስትና የውበት አሉ። አይነት እንዲሁ የሚያውቁት ክርስቲያን በመባል ሁለተኛ ደግሞ የውበት አሉ። እንደው ደግደጓን ነገር ብቻ ማህበረ ሐዋርያት ፈለገ ሐዋርያት የተባሉት ማህበር ባማረ በሰከነ በተዋበ ሁኔታ ቤተክርስቲያንን የሚያሻግሩበት ትውልድ የሚያተርፉበት ሰዎችን ድህነተ ሥጋ ድህነተ ነፍስ የሚሰጡበት ለሊናቸው ረፍት ለነፍሳቸው ድነት የሚያገኙበትን ወንጌልንም ጭምር ያስተማሩበት ወይም ያፈሩበት ስራ ነው። ቤተክርስቲያን ለህዝቧ ተደራሽነት በተለያየ ቋንቋ እንዲገለገል ቅዱስ ሲኖዶስ ባወጣው መግለጫ መሰረት እነሱም በቦኬ ኦዳ ቡልቱም ወረዳ ስር በሚገኘው ቅዱስ ገብርኤል ደብር መጻፈ ስንክሳርን እንዲሁም የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት በኦሮሚኛ
ታምረ ማርያም በኦሮምኛ ድርሳነ ሚካኤል መጽሐፈ ሰዓታትና ድርሳነ ገብርኤልን ጭምር አቅርቦትን አምጥተው ህዝባችን እንዲገለገል አድርገዋል። ታላቅ ምስጋና አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ ባጎደልኩት እግዚአብሔር አምላክ ይሙላበት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ እንደ ማህበር ወይም ደግሞ እንደ አባልነት አብሬ በመገኘት ከዚህ በፊትም ያው ተለይቼ አላቅም። ባሁኑ እዚህ ከተመደብኩበት ጊዜ ጀምሮ አብሬ በመገኘት ለቀጣይ ያለውን የክርስትና ሂደት ወይም ደግሞ የአገልግሎት የጉባኤ የወንጌል መስፋፋትን አብሬ ላገለግል እኔም ጭምር ቃል ገባለሁ። በጣም ደስ ይላል። ለቀጣዩ ያለውንም አብሮ የመስራት የክርስትና ህይወት የመስፋቱን በአጠቃላይ በጋራ እንሰራለን ብዬ ነው ማምነው።